لدي كيف جرا الحمد لله ربنا باسي سلا دي اللي سلبت بقوم دي كجديو بقوم دي كجدي الحمد لله جدي قالوا يرو مرة اللي متى كسيت هون تنرى رفاتيناتي أمري يرو تكو تكو جارسي يرو تكو تكو قولون مجرامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تكا بجمتو تجالتو توبا كم جرتن نغا كيساني جرتو سنين ججا أروا نداوي كبتي سنين فيجرا مال كبتين افتجيجون كيساني نافو أركينو waraabaa jira. Saniifuu wantichi an qabadhee isiniif dhufe maaliin yoo kadhaan jettan karaa deemaa jiraayyuu bakka wayii ga'uuf karaa osoo hin taane bakka wayii dhaquuf bakka wayii dhaquuf gabbee deemaa jira. Wantichuma san asumaan viidiyoo isinii waraaba jedheeti viidiyoo isinii waraabaa jira. Asumaan akka lafaana turtan isiniin jedha. Wantichis maaliin yoo kanaan jettan ta'e har'a maamaaf waa wayii sapiraayizii qabaa fi surprise san isin illeen quban qabdu homtuu quban qabu illee maal inni yoo kanaan jettan ta'e waan wayii san illee isiniif hima inshallah narraan jarjarina isin jedha. Saniifuu wantichi maal inni waa wayii bitaaf jedhee kinoo akkuma argitan itemii fudhee deemaa jira. Itemichi illee kan muktaariiti. Itemii muktaarii birri masaa baasee waa wayii bituu fi boodarra muktaarii illeen amma quban qabu muktaarii illeen mama illee quban qabtu jara lamaanuu surprise godha. Na akkasi maamanni gammaddi garuu muktaar birriin kasaatiin aaraa hillolaa waan inni jedhu wajjumaan kalaalu ta'a. Isallee inshallah viidiyoo irraa isiniif waraaba. Maal inni makiinaa in jirti makiinaa daa'imman ooftu akkana jirti. Makiinaa san namni wayii gibbii kennatti namni haarofti galee daa'imman isaanii makiinaa qaban. Makiinicha san gizee isaan gabbaasanii gibbii keessatti oofan daa'imni boottee iyyite daa'imman sunniin illee daa'imaa isin xiqqishoo jedhanii ittiin kennanii isin dammoo wajji iyyitee meeree kam oofuu illee hin dandeenye irra suukaanii ittiin oofan immoo itti tola. Ni kolfite irra keenya gizee ittiin oofnu garuu waan namaati waan nama irra keenya itti oofnu jechuun namatti hin tolu nama jibbisiisaa hedduu takka. Saniifuu irraa fuudhee ittiin oofne garuu isin akkasuma osuma boot bakka aariti wallahi hedduu takka aarii bakka daa'imaan taateef siin sarmitu. Saniifuu sila osoo dhabee hoo ka jedhu kun hedduu gaafii guddoo akkanatti ta'e. Saniifuu muktaaritti illee namni zimmedhee gabbahee bituu fida. Inshallah yoo nuti tole achi illee gizee gahe viidiyoo isinii waraabaa bakka abbootaa bituu jechuudha. Achi yoo gahe isinii waraabaa yoo nuti tole jechuudha namoonni tokko tokko waraabuu namatti hin dhiisan. Saniifuu isinii fi waraabaa dhiifama namaa asiis irra bishaara. Saniifuu isin garsiisa daa'ima hedduu takka garaan na dadhabee boo'u gahe wallahi si odoo dhabee onaan beektu mere maamaani dhabee usii yoo jedheen nustu. Saniifuu bitee fi fidaa fi amma gama bakka itti bittaatti itti deemaa jira. Bakka bittaa san deemaa jira. Achillee isinii waraabaa viidiyoo waraabsisan inshallah. Hanga viidiyoo kana dhumaatti afaana turtanii isiniin jedha. Affeerrahiyyaa mama wajjin surprise mama akkam ture kan jedhu gaafii isinitti ta'uu mala viidiyoo kanarratti arkitanii hanga dhuma sanitti nafaana turtanii isiniin jedha. Muktaarilleen birrii isaatiif akka hin dubbanne meeqallee akka ta'e hin beekne wallahi zimmedhee karaa baankii deemaa jira amma birrii meeqa akka ta'e hin beeku. Aariifumaan daa'imnummaa naarsinaan ni bitaaf jedhee bahee saniifuu amma birrii isaallee gizammasan ni gaafadha gatiidha. Har'a mama surprise si akkana dabarsinaa fi inshallah asumaan gama sanii gaafa gahe isinii waraabaa. Hanga sanitti na eeggadhaa isiniin jedha. Bye bye. Kino akkuma argitan akkuma duratti isiniin jedhetti makiinaa maamaaf kana taana fakkaatti makiinaa namni akkasii makiinaa kun garuu makiinaa miti motoraadha. Motora saayikilii motor saayikilii jechuudha. Motoraallee fakkaatti garuu saayikiliidha. Kun hojii ni dootte gaafa guddatte malee amma gadi dhaqqabdu maama gadi dhaqqabdu amma isin irratti ilaal agarsiisa ture. Itti agarsiisa jedhee gizee dhufu isin ni raftee. Saniifuu gizee isin kaatee agarsiisa amma ishee maaliif daa'ima gizee madaa ijoolleen ofan laaltee ijoollee irratti booddee malee beeytullee ofullee ni amantu sanumaa fi anama guddoo biteellee booda itti fayyadamti waan ta'eef boodaaf taateef amma osoo hin taane
Sanifu makiinaan ta'inna kana fakkaatti mabruuk jedhaani maamaani mama surprise taatee jirti amma muktaar waan jedhu hin beekne alatti ture saniif inni manarraa bayyoo san mana ture gisee hin deemu amma mamman hin jiru manaa bahee isallee sutuma jedhee itti himaa manni gisee manni odoonni kuban qabu waan ta'eef itti himaa waan inni jedhu wajji waan galaallu ta'a makiinaan baay'ee guddiidha makiinaan xiqqooliin daa'ima jechuudha warri daa'ima qabdan hin beektanii daa'imman waan nama gootu kaawwa isin hima warri hin qabnellee asumaan gitii akkanaa kanneen baradhaa isin jenna na akkasii makiinaan akkamii bareeddii mee namatti tolti isin jenna maaman argitee jaallatti hin beekne garuu hariyaa argitee ni jaallatti inshaallah saniifuu an saniif bitee akka yoo isin daa'imman namaa harkatti ilaatu jechuun natti ulfaate hedduu takkisii akkasii seenaanii daa'immoo xiqqooleedha ittiin kennan kaasaniif isaanillee daa'ima isillee daa'ima jarri lamaan tokko jechuudha saniif bitee fi garuu birriin kan murtaa'e kun duratti neetti wajjin kafallaa na gargaartanii isiniin mari'atu dhufe saniifuu warri na gargaaruuf qophii taatan asuma isinitti dhaamadhaati yoo na tumellee irraa qabdanii waan godhee naa godheedhiitu waan hin bitee illeen na jijjiirameeyyuu qufa na qabee waan biraa osoo hin taane qufaatu na qabee na jijjiirame sanii fi muktaar inni amma waan quba hin qabne gisee inni dhufutti dhoksee nama bira kaa'ee achumaan akkanatti itti nama sapiraayiz jedheen itti himaati viidiyoollee isinii waraabaa inshallah waan inni jedhu wajji waan galaalu ta'a. Akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya kennoo makiinaa ammaa maallee bitamtee makiinaa maamaa tuni amma du'aa itti goosisna ijoollee gibbii kana keessallee ka duraan qaban san ammaaf yeroo jalqabaa tana ittiin oofanii isaanillee ta du'aa jechuudha. Shirshiritti naa jedhanii itti gadi baasna amma itti gadi baasee yookiin isin garsiisaa yookiin immoo rakkoon qabuyyuu. Ennaa akkasii amma xiqqoon isaan jammar makiinaa maal ta'e isinii himu gisee asii dhaqusan makiinaan daa'immanii silaa maa waa qulfee minaamination yookiin immoo beenzilii wayi qabdima hin qabdu bare saniifuu rakashaa qashima 5,000, 6,000 minaamin se'e yoo anasii immoo an dhaqu yaa allaa gaara natti hin qabatanii qiu jechuun amma gaa arifatuun amma gaa ofii makiinaa bituu manaa bahe ofii yaanni ana birrii ani qabadhee ittiin dhaqee fi birrii hanganaan bitaan ani jedhee fi kabbiteen kana himan garagara mee maal haa ta'u birriin ka deemeen kanama itemiin ka fuudhe kanama akkasittuu ka hate akkasittuu ka itti hin himin akkasittuu ka abbaan rafaa jiru akkasittuu gisee hambitee deebu ka abbaan mana keessa hin jiru. Gisee handufu karabaa duratti jiru sunuu mana keessa hin jiru yoo dhufu dhabu abbaan makiinaa bitameef illee yoo an dhufu rafe abbaan makiinaan bitameef rafe abbaan makiinaa bite gale yaa allamee malaatoo maaluma haa ta'u isinin jedha annaa akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya addoon kiyya taa'ee kokkolfaa jira maamalleen akkuma isinin jedhatti rafaa jirti wallaahi ennaa wallaahi maasha Allah hedduu takka gammadee akka nama ofii kiyyaa bitadhe ilaala. Duraan uf jaaladha hedduu takki if jaaladha jaarsa kiyya caalallee uf jaaladha abbaan fedhe caalayyuu jaaladha kin amma ilmoon tuni egaa ilmoon waan nama goone hin qabdu jedhanii amma ati ofii nyaachuurra ilmoon sun osoo nyaattee yaaddaa ofii uffachuurra ilmoon sun odoo uffattee yaaddaa ofii furdachuurra odoo ilmoon sun naa furdattee jettee yaaddaa ennaa akkasii warri ilmoo teessanii yaaddanii Rabbiin isinii haa yaaduti ilmoon teessan zajaa isiniif kafaluu dandeetti ilmoon teessan nama zajaa keessan kafalu Rabbiin isin haa godhu isinillee nama zajaa haadha keessanii kafalu Rabbiin isin haa godhu warroonni haadha keessan jajjabeessaa jirtan warroonni haadha keessan tajaajilaa jirtan warroonni ala jirtan ka heerumtanillee Rabbiin isinii laaffisee eega bultii jaalattanillee haadha keessaniif tola oolaa jirtan Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Haati namaa jechuun warqiidha. Rabbiin ani dhugaa haadha kiyyaa dhugaa isinii hime. Dhugaa haadha kiyyaa erga amma garuu alhamdulillah ni beekaa dhugaa haadha waan haati namaa taatu duraan normaal. Homaayyuu akka obboleettiitti ilaalaa mima.
أنا كسي ربي إنه ما هم دايون وهاجا بيسو هردفتو تكلمت تكيا فيديو انتي يارا تانا فكاتي إسنتي أكتولو أبدين كابا إسنتي أتولو سنين جيجا أنا لينا تاتولو نانجدا وروني نجالتان هندكي سنيو سنجالت دا هردفتو تكلمت تكيا هندكي سنيو سنجالت هدو تك هدو سنجالت نانو نجيب غرو هنجر اللي يادو غرو yoo jiraate illee homaa miti an kana jibbus kana jaalatus hunda keessanuu niin jaaladha rabbiif jecha isin jaaladha saaniifuu isin naa jiraadha isinin jedha rana jaalatan galatooma viidiyoo amma dura ka dheengadda muktaar piraankiin irra dalage san piraankii dhabboo sun amma garuu maraafuu ani miila dhiqeefi jira alhamdulillah rabbi na baase silaa didellee salphadhee baguma dhiqe jedheeyyuu baguma dhiqe jedhee alhamdulillah jedhee garuu yeroo marallee miti akkasitti hunda narraa rifatinaati amri yeroo tokko jaarsi yeroo tokko godhuun numa jiraa mere saniifuu jiru saniifuu baroonni jaarsi qabdan jaarsi keessa miila na dhiqi mataa na dhiqi maarra na dhiqi dhiqaa hundaayyumaa waa harkisin irraa dhukkubaami harkisin wayi dhukkubamaa galatoonfatuu baate waan fedhe osoo inni naa dhiqaa hin jedhinu mee dhiqaa zimme jedhaatuma callisaa maaliif arraafu son taane buruuf si fayyaddi jaartiin jaarsa jalaan koomee jaarsaa jalaan jannata seendii jedhanii እና akkasii warri koomantiin na jajjabeessitan hedduu takka galatooma koomantiin hedduun baguma baga dhiixeef caaltu naan jettan galatooma isinin jenna galatooma hordoftoota kabajamtoota kiyyaa isin galatoomfadha isin jaalladha keessaanillee wanna dubbistanii caaltu inni tolchitee keessana dubbistanillee hundi keessanuu galatooma naaf jiraadha waggaa kuma dhibba naaf jiraadha isinin jedha viidiyoo kanallee like share subscribe gochuu hin dagatina yuutuubii kiyya waan irra gadhiisuu dhiiseef illee xiqqishoo irra dhaabbatee maallaqa lakkaan jiru erga dhaabbatee baatii 3 gahee jira saniifuu maaliif amma inshallah eegaleera amma eegalee jira irra dalagaa subscribe akka gootan isin gaafadha subscribe kuma 23 jira kuma 23 jira kuma 40 godham kuma 40 kuma 50 kuma 60 kuma 70 gana miiliyoona isinirra eegan jiruma saniifuu naakasi bye bye hayaትን በሚዘይነው የስክነት ሸማን አልብሶ በኑር መስክ ላይ መገኘት መድመቅ ነው ብርሃን ተውሶ እጣው ቢደርስ ሀያትን በሚዘይነው የስክነት ሸማን አልብሶ በኑር መስክ ላይ መገኘት መድመቅ ነው ብርሃን ተውሶ